ميدي بي أنا كوفا علي علومات تفرجي ربي خيري هاقولو اسمه لي إلا لتفرجي كوتا دي بي أسينا مي وأنا جايبا نقبتي كوتا سينا إن بيكني علومات تفرجي نوفلتا إتي سينا إن شاء الله نمرة تولا ديبو علومات تفرجي سكتني بكيستي علومات تفرجي كتنر بايلين بيني على كل حالي دعاء يقول إن شاء الله دولي قد جرا دعاء يقول وما متي gaariidha. Inni kanaaf gartanii muummicha ministeera irratti duulli godhamaa jiru laaftuu miti. Kanaafuu duulli muummicha ministeera irratti godhamaa jiru itti fufna inshallah. Dubbiin jajjabduu fakkaatti jechuudha. Godhamaa jiru laaftuu miti. Ilmaan Oromoodhaa akka hannan dhoorkine akka uummanni biyya kanaa gartee hin dalaganne keessaayyuu warri hannarra bobba'an hannaan qabeenya horan warri ammallee hatuu barbaadan hachisiisuu barbaadan duula gugurdaa muummicha ministeera irra godhaa jiran jechuudha. Ilmaan Oromoo warri haqa jaalattan dhaamsa nan dhasinii qabu waa'ee muummicha ministeera irratti warri dhugaadhaan biyya teessanis jaalattan gartee ilmaan teessaniifis yaaddan nagaan uummanni keenya bahee haa galuudhaaf yaaddan guutuun keessan jechuudha. Biyya tana cinaa dhaabbannee waan dandeenyu godhu waliin dalaguu walquba qabeenyaan jechuudha namuu waan danda'uun waliin haa dalagnu akkuma duratti yaabbichuun seensirra jedhan san naashinaal aayidiin kuni fakkii kaayee muummicha ministeeraa kaayanii makiinaa gabatee hin qabne yookaan taargaa isaan san jechuudha. Hin qabne ka deemee namallee dha'ee waan hunda dalagee waan fedhe balleessee kontiroobaandii fedhe olii gad deemuu jechuudha. Agartee biyyi takka yoo uummanni isaanii dijitaal aayidiin kun nama naashinaal aayidiidhaan kun ani isin heddura isin tattaafadhee jira isin ibsuudhaaf muummichi ministeeraallee bal'inaan waan kana dubbatanii jiranii viidiyoo gabaabduu duratti isin dhageessan irratti inni kun gaafa dhufetti qabeenyi biyya kanaa jechuudha. GDP inni jedhan kun harka torba san qofaan osoo ikoonoomii waa takka hin dalagne biyyi tun harka torba jechuun taphaa miti jechuudha. Harka torba guddatti jedha muummichi ministeeraa. Harka torba. Maaliif akkas taati hanni ni badaa warroon abbootiin qabeenyaa sirnaan taaksii yookaan ammoo qaraxa jedhan san mootummaa kafalanii qabeenyi uummataan saamamu gubboon hin jiru. Namni hunduu xiqqaallee laafaan jabaalleen kan waa dalagachuu barbaade sirnaan gaafiin isaa deebitee maaliif namni bakka itti gubboon hatanii malaa walii kennan waan dhabamuuf nuti diijitaal ta'e sisteemni namni tokko fakkeenya qabalee ganda kadii dalagamu haga solum gubbaa kana mootummaatitti galmaahee wanni kun koompitara gartee bakka heed koortarii keessa jiru sanitti dhaqee waan galmaa'uuf hatuun danda'an achiisuun danda'an akkamitti kennitee wanni hundinuu walii gala waan hordofamuuf kana bal'inaa yeroo arguu deemtanii isa kana gartanii shaffisaan dalagsiisaa jiran jechuudha. Xumuruu gara aayidiin kun yeroo gabaabduu keessatti amma paaspoortii jijjiiramutti jira. Warroonni biyya alaa akka kennaa kunneen giriin kaardii sadaan gartee waraqaa lammii warra dhiigaan Itoophiyaa taanee lammii biyya alaa taanee kunneen kennamu jira. Kun hundi riijistar ta'a. Wanni biyya keessatti dalagamu horiin biyya seenu horiin biyyaa bahu kaampaaniin jiru wanni hundinuu walii galan maal ta'a beekumtii mootummaa kanaatiin sosso'aa jechuudha. Hatuun danda'anii kijibuun danda'anii wanni hunduu sirna qabaatee deema. Inni kuni maal godhaa warra dhagartee amma duula banu kanniin fakkeenyaaf abbootii qabeenyaa warra gartee akkuma gartee obbo Dinquu Dayyaasaa fakkeenyaaf hadha biyyaa akkam baane jedhamee abbaa qabeenyaatiin waan kana walii hidhachuun ni mala jechuudha. Maaliif qabeenyi biyya kana keessa jiru waggaa 10 duuba deebi'ee qoratamuu deema. Waggaa 10 qabeenyi uummataa kun eessaa fide fakkeenyaaf namoonni qabeenya qaban namni kaampaanii qabu namni gartee yookaan gartee horii horsiisee waan fedhe haa ta'u inni fide kun eessarraa jalqaba horii kana eessaa argate namni kun ifaajii argate birrii san eessaa fuudha akkami argate kan jedhu bal'inaan wanni sun gartee waggaa 10 duuba deebi'ee ilaalama jechuudha. Namni kun fiduu qaba. Gartee akkatti ka'e karaa deemi taaksii mootummaa kafale gibira. Namni keenya akkasii beekaa gibira yookaan ammoo waati barjeetti taaksii matti siinaa jedhu waan biyyaaf kafalu san kafale moo kafalle. Eega qabeenya kan tartiibaan hore birrii 10 irraa ka'e namtichi kun birrii 10 killee bitee killee gurguree birrii 20 taatee fi birrii gartee 100 taatee 1000 taatee akkasii miiliyoona taatee abbaa qabeenyaa ta'a jechuudha. Yeroo kana keessatti tartiiba gibira ittiin kafale kana kaaya. Maqaa isaa dhaqanii galmee inni ittiin gibira kafale san mootummaan waggaa 10 duuba deebi'ee ilaalaa jechuudha. Gibira kafale moo kafalle horiin kun eessaa dhufe? Maal dalageeti? Hayyama qabaa? Yoo hayyama hin qabaatiin akkanuma horii kan walitti tuulee fidessuun mootummaan akka godhusatu beeka jechuudha. Walumaa galatti
namoonni waan kana jalaa baqachuuf eega naashinaal ID'n kun dhufe warra paartii siyaasaa deeggaruudhaan warra biyya tana diiguu deeman walii ta'uudhaan muummichi ministeeraa ajjeefamuu qaba. Fonqolchi mootummaa kana irratti godhamuu qaba waan dandeenyu ajjeesuu dadhabnu fonqolcha mootummaa rakkaasuu paartii siyaasaa deeggarree jedhanii boolla hunda qotaa jiran jechuudha. Maaliif qabeenyi kun irra guddaan akkuma beektanitti muummichi ministeeraa illee tuqanii jiranii qabeenyi biyya kanatti abbootiin qabeenyaa irra guddaan harka 90% horii warra mootummaa kanaa walii galuudhaan paartiilee gartee biyya bulchan gaafa dargii Hayila Sillaasee wayyaanii kanaan aga baatu fakkeenyaa wayyaanii meetik inni jedhamu kun ni beekan ammeedduun hin beektan ta'uu ni mala. Meetik qabeenya uummataa TPLF'n kalee gaaraa dhufte waggaa 27 kana keessatti miliyonaroota jechuudha doolaraan qabeenya guddaa qabanii manoonni isaan as keessatti irraa amma mootummaan harkaa qabu mana gartee birri Itoophiyaatti miliyoona agasii gurguramu jechuudha. Miliyoona 200, 300 gurguramu. Ka bishaan daakkaa waa mara qabu istaandardii alaatiin ijaarame akkasuma biyyoota alaa keessaa qaban. Awurooppaa keessaa, Chaayinaa keessaa, Ameerikaa keessaa, Ingiliiz keessaa manoota ijoollee ofiitii waa hunda ijaaranii qaban. Achi biraan qabeenya doolara miliyoona hedduutu baankii keessa so'a. Waan hunda gartee loojistiikii waraanaa waan gartee karaa gumurkaa kanaa tolaan jechuudha. Osoo waan takka taaksii mootummaan kafalle biyyaan kafalle dalagatanii wal dhaalchisanii gartee qabeenya guddaa horatanii qaban jechuudha. Maaliin kun ta'e abbootii qabeenyaatiin walii galuudhaan hayyamoota silaa uummanni ittiin dalagatu fudhatanii dhuunfaa ofiitti dalaguudhaan namoota murtaa'e walii galuudhaan akkasitti dalaganii jechuudha. Qabeenyi kun guutuun isaa yeroo ammatti akka hin sossoone ka biyya keessa jirullee ka ala jirullee mootummaan guutuu isaatu saamsee yookaan ammoo akka isaan hin sossoosne godhee jira jechuudha. Wanni kun bor dhaqee gaafa qoratame abbootiin qabeenyaa harka 90% hannaan karaa gabaabaadhaan qabeenya biyya kanaa horatanii jiran jechuudha. Uummata qotee bulaa buqqisan Finfinnee irraa warra diiganii waggaa irraa waggaatti Finfinneen kalee magaalaan xiqqoon bal'attee agartee kun haga Bishooftuu walitti dabalamtu geette kun gara roga hundaanuu bal'atteetiin uummata keenya nyaattee qotee bulaa keenya nyaattee kadeemte abbootii qabeenyaati keessaayyuu Oromoon jechuudha lafa warra diina keenya alaa dhufee walii galuudhaan qotee bulaa keenya buqqisuudhaan lafa gurguruudhaan gurgursiisuudhaan laafaa keenya nama gartee mormachuu hin dandeenye yoo inni waa dubbatu sodaachisuudhaan kun nama hin qabuudha yaa ajjeesaa ari'aa jechuudhaan akkasii waliin dalagaa turan jechuudha. Inni kun hundinuu warri waan kana dalagaa ture guutuun isaatu hadha boo'uu jiranii. Kanaaf muummicha ministeera duula adda addaa gara adda addaatiin banaa jiran banuullee deeman jechuudha. Hedduun namaa gaafa nu asiin duratti nu hin galleefi amma galteefi jirti arguu jira. Fakkeenyaaf baankii biyya keessaa banachuu yoo dhatte naashinaal ID kana si gaafatan achiin duuba baankii banachuu hin dandeettu jechuudha. Naashinaal ID kana jechuun maali? Walumaa gala ati guyyaa naashinaal ID kun harka si irraa eegaltee qabeenyi kan kee wanni hundinuu sisteema keessa seenaa jechuudha. Mootummaan ni beekaa jechuudha. Dhosuu hin dandeettu biyya kana keessatti qabeenyi kan keessu maal goota dirqama irraa gibira yookaan ammoo taaksii irraa kafaltaa jechuudha. Lammata ammallee adeemsi kan kee ammaachi utaaltee shoorti karaa gabaabaadhaan yookaan kontiroobaandii daladdee yookaan ministeera tokko yookaan kaadiree tokko walii galtee lafa horii gurgurattee qabeenya horii saamtee kontiroobaandii daladdee utaaltee birrii miliyoona tokkorraa miliyoona 100 galuu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenya warri biyya keessa jirtan ni beektanii ijoollee dardara kalee waa takka hin qabnetu waggaa 5 keessatti waggaa 10 keessatti miliyoonaroota jechuudha. Makiinaa isaan deemaniin makiinaa gartee miliyoona 50-60ti. Qabeenyi isaan baankii keessaa qaban miliyoona gartee 500-600 kana qaban jechuudha. Waggaa 5 keessatti bara. Waan inumaan taane osoo aga feete daldaaltee waan feete waati goote horii fiduu hin dandeenye baankii keessaa qaban jechuudha. Adda akkas goonoo jedhan hin danda'an. Maaliif goonuu hin dandeenye? Mootummaan yoo fakkeenyaa inni qabeenya yookaan gartee impoortii fi ekspoortii yookaan ala erguu yookaan alaa ka galchuu hayyama qabaachuu qaba. Meeshaa inni gale ni beekan. Reejistar ta'ee booda irratti galaa. Biyya keessattis waan itti gurgurame mootummaan ni beekaa herregee galiin isaa kana kun eessaa dhufa jedhee akkasii gartee adda baafataa jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf namoonni nama hin qabne hayyama baafatanii markaatoo keessatti dalaganii. Meeshaa inni fe'ee seeraan Chaayinaa irraa fakkeenyaa fi fe'ee konteenara 20 galchaa jennu. Gaafa konteenarri isaa dhufee Jibuutitti bu'u kan warra gartee seeraan ala galuu fe'amee isa bira dabree dhufee haga ka isaa Jibuutitti gartee buufata san irratti hidhamee taa'u markaatoo dhufee gurguramaa jechuudha. Gaafa ka isaa ka seeraan galchee kun achirraa fe'amee beekaa duubatti gumuruka qabanii waan adda addaa sabanii achi jalaa tursiisan. Gaafa inni gumuruka maal godhee oofee inni fidee as galchu meeshaan inni fidee waan inni achi bitee gadi gurguramaa jechuu asitti. Maaliif warri kun ka seeraan ala warra hattuu mootummaa waliin dalagan tokko qaraxa malee galchanii
inni lammataa gartee dursanii galchanii gatii fedhee gurguratanii gaafa namtichi galchu ammoo kabraa duubaa fidanii gatii rakasaan akka namtichi sun tapha gabaa kana keessaa bahu isaan wajjin akka onnan goone keessaa baasan akkasitti dalagamaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni beekan maal godhanii isaanii walii hirkachuudhaan isaan wajjin gartee walii galuudhaan haga tokko hannatti seentaa jechuudha illee. Hannas seentaa gabaa garii jalaa baataa fi isaanii gadhiiftee jechuudha akkasii gabaa keessaa si baasanii waan gartee biraa bututtu mooyii dalaydaa yookaan ammoo fiddeetumaatti waan xiqqoo takka fakkeenyaaf miiliyoona 100 fiddee birrii 200,200 qofarraa buufattee gurgurataa jechuudha. Wanni sun bayii kan kee magaazina kafaltee tiraanspoortii karaa kanaa kafaltee waasiin godhu akkasitti wal dalagsiisanii jechuudha isinii galee. Yeroo hayyamni tokko dhufe hayyamni gaariin barame tokko fakkeenyaaf biizinasii tokko gabaa irratti yeroo san jiru waliin deeme eenyu dura kennamaa warroota hattuu kanaa kennamaa jechuudha. Namni hundinuu waliin waan dalaguuf akkana biyya kana cabsan. Kana biraa warri waan tokko mootummaan kafalan taaksiin kafalan taaksii jechuun gibira akkasiin naa fudhaati hin kafalan jechuudha. Karaan hin ijaaramu kana biraatti mootummaan mindaa namaa kafaluu qabu. Mootummaan kasaara seena uummanni gartee wanni tokko gaafiin uummataa deebuu hin danda'u. Maaliif qabeenya uummataa guutuutti eenyutu saama abbootii qabeenyaatiif kaadireedha jechuudha. Sisteemni kun kaafuun maali? Namni hundinuu naashinaal aayidiin kun gaafa galmaa'e ebaluu fakkeenyaaf makiinaa alaa galche yoo jenne makiinaa hagam galche hagamiin alatti galche hagamiin biyya keessa gurguramaan ni beekama inni illee karaan hatuun hin jiru wanni hundinuu maal ta'eera diijitaal ta'ee sisteema keessa seenee jira jechuudha. Kana balleessuuf jecha warri gartee hannaan kalee nusaaman garuu hundattuu jechuudha. Amma kun warra gurdaa isinitti maa jira. Warri as gadi illee akkasuma jira ganda keessa jechuudha. Fakkeenyaaf manoota uummata keenya miskiina gadi isinii deebi'a. Qotee bulaa keenya baadiyyaa irraa dhufee magaalaatti mana ijaarrachuuf waa walitti qabatee dhufee lafa gaafata kaaree 200. Kaareen 200 tun isaan kennamtu. Inni waraqaan isaa galee maqaa isaa kanaan nama biraatii kennan. Maqaa inni ayyannoo ni galfate kanaan abbaa qabeenyaatitti gurguran. Kaaree 200 jedhanii fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa tokko kennanii bakka kaaree 200 kan irratti kaadireen dalleettee gartee kaaree 1000 gasii kennitiif jechuudha. Kagalmaa'ee kaaree 200 namtichi kun warra jiraa seeratti godhanii ciree gurgurataa manni illee jechuudha. Kaaree 400 200 gurgurataa deema kana gartee. Miskiinni kun kagalfate iyyannoon isaa achi ta'etti inni galgalaa ganama deema lafan argatu mana ijaarrachuu barbaada magaalaa galee jechuudha. Maal godha gubboo kennuu eegala. Naa kennaa hin dhufaa guyyuu ati harkaan miilaan deemtaa jedhanii. Maal jechuun jedhee namni keenya rakkataa jechuudha. Dabballee haala kanaa qaban dallaala. Dallaalli dhaqee abboo akkasii miti gartee lafa sii kennanii 50,000 kennii jedhani. Lafa inni silaa dhaqee 100,000 bitachuu danda'u 50,000 bubboo kenna. Akkasiinuu fuudhee waggaa tokko deemaa mallee. Gaafa inni fuudhee akkasittuu bakka hin taane wayii bakka inni garsilaa onnan jenne lafa gartee namni manaaf si hin taane bakka gartee oofanii daangaa gassi baasan isa nutti kennan sun yoo jabaate jechuudha. Tokko isa kana. Kun namoota keenya ka magaalaa keessa jiru ka dalagachuu barbaadu nama gartee harki isaa qalleessaa ka horii wayii xiqqoo qabatee dhufee waa dalagachuu barbaadu fakkeenyaaf waan xiqqoo namni keenya irraa kaasu lukkuu yookaan killee dalagaa jedhee bakka takka gaafataa jechuudha. Bakki inni gaafate kana inni hojiif laalee bakki hunnaa taatee gaafata. Kaadireen yookaan ammoo bulchaan gandaa waa ta'e namni ganda san jiru maal jedhaa abbaa qabeenyaatiin abboo laftan akkam arguu dhabdeeti. Waan akkanaa jira kootu sii kenna akkana godhi yaani jechuudha. Miskiinni kun hin kennamu. Abbaa qabeenyaa kun maal godha waa irraa fuudhanii lafa isaa itti dabalanii lafa gartee kaaree agasii dummeessanii kennaniif jechuudha. Miskiin dhima dhiiba bakka hundattuu. Maal ta'a deemee mootummaa himata uummanni kun. Gartee ambaa mana kennanii warri qabeenya qabu mootummaan jedhan nu miskiinni waa takko nan jenne argan waggaa haganaa deemne akkana goone ani dalagadha jedhee waan akkana godhe baabura irra dhaaba jedhee maalii godha jedhee in daldaala jedhee maalii yoo godhe ima bu'aa inni jechuusi galee. Soo inni kuni wanni fakkii akkana isinii kaaseef namuu akkuma qurxummiin guddaan qurxummii diqqaa nyaata jedhan san biyya keessa akkasii wal nyaatee wal balleessee namni afaan qabuuf namni dallaala qabuuf abbootiin qabeenyaatiif warri taayitaa gubbaa jiran qofa biyya tanaaf fayyadamanii jechuudha. Kanaaf qabeenyi biyya keessaa tokko keessatti saamama kun biyya alaatis saamama qabeenyi biyya tanaa jechuudha. Maaliin saamama? Albuuda jira, albuudilee laf keessaa bahu, wanni hunduu buna jira, gogatu jira, warqii waa hundatu jira. Wanni kun asii biyya keessaa yeroo qotamee fakkeenyaaf ministeerri albuuda biyya keessaa guuramu kana galii biyya keessaa galu kana asitti guuree walitti qabee maal godha? Kontiroobaandiin gurgurataa jechuudha abbaasee. Waan silaa uummataa fi biyya tanaaf bu'aa baasu fuudhee baasee gurgurataa jechuudha. Tokko wanni galchaniin kilaaseera akkasiin beektan biyya teenyaa kanatti galmeessaniitumaan dahabni fakkeenyaaf yoo gartee Wallagga irraa Baale irraa bakka Gujii irraa bakkoota dahabni jiru kanaa guuramee dahabni dhufee kiiloon giraamni gartee 10 ka fakkeenyaaf ji'atti naannoo hundaa guuramee ka galu gartee as galmeessanii maal godhan
kiloogiraama 10 gale kana isaan maal godhanii kiloogiraama tokko galmeessanii kaan kontiroobaandiin baasanii gurguranii jechuudha. Kafidullee harkaan fuudhee fidaa barreessee nama kennaa dijitaal ta'ee inni beekamu tokko hin jiru kan irraa fuudhullee barreessee kaahaa namoo asumatti gartee hatanii jechuudha. Qabeenya biyyaa akkasii baasanii gurguratanii jechuudha. Isin galee fakkiif kana isin kaase. Buna jiraa gartanii gogatu jiraa wanni hundoonni ekspoort ala godhamu kun hundi isaatu sirna hin qabu. Kabiraata ammallee qaraxa guurama gibirri jechuudha. Mawaacoon yookaan ammoo wanni amma ganda keessa qaraxa kafalan. Loonfa gabaa baafattaa gabaa keessa midhaan gurgurtaa wanni adda addaa. Wariin guuramu kana risiita abbaan fedhee si kennaa nagahee jechuudha. Ni guurama fakkeenyaaf miiliyoonni tokko yoo guurame gabaa guddoo naannolee agartee magaalaa guddaa keessatti bakka loon dhaabbatu gabaan dhaabbatu shaqalloon adda addaa afamurraa yoo gabaa agartee guyyaa gabaa guddootitti miiliyoonni tokko galu taate kan mootummaaf galu yoo akkam guddatee 50,000 60,000 jechuudha. Kun kaadirii achi gadi waliin qoodama. Ka agartee 50,000 galee kanallee osoo deemu gaafa caffeen bahu yookaan ammoo federaalaan bahu 5,000 yookaan 1,000 galaa jechuudha bakka sadi. Maaliif wanni kun dijitaal hin taane ka guurullee gartee akkuma argetti wanna godhee guuraa kun hundinuu maal ta'a? Wanni kana siidhaqeef wanni hunduu dijitaal ta'a. Birriin takka fuudhamte gammoojjii gabaa gammoojjii keessaa fuudhamte gaafa dijitaal taate yeroo namtichi irraa fuudhee maqaa nama sanii waliin ID nama sanii waliin dijitaal waan ta'eef jechuudha kun. Eessa dhaqaa kallattiidhaan heedkoortarii Finfinnee jiru dhufaa jechuudha. Yeroo namtichi irraa fuudhu fakkeenyaaf ATM keetii yoo ati kafalte gara feetee nu kafali. Namtichi yeroo kafalu sun maqaan isaa barraa'ee maaliif dhawamaa? Sisteema seenaa jechuudha. Birrii namtichi irraa fuudhe kallattiin horii eessa seena? Federaal dhufa yookaan caffee dhufa fakkeenya naannoo Oromiyaa irraa galoo taate. Caffee dhufa jechuudha. Sisteema keessa dabaree wanni kun gandaa guuramee aanaa godina kana mara keessa dabaree dhufee Oromiyaa ol dhufaa jechuudha gubbaa kana. Hatuu hin dandeettu ni argan. Sisteemni kun kan jedhamu maali? Warri caffee fakkeenyaaf Oromiyaa irraa isin eegalaa warri caffee kun sisteemni kun ittiin kaahamu koompitara guddicha waan san to'atu jechuudha. Kan sisteema kana guutuu qabatee taa'utu jira. Nama tokkoo miti isa manaa jiru yookaan ammoo isa san paaswordii qabu isa kana waa godhuu danda'u namoota hedduu jechuudha. Namoota hedduu. Namoonni kun hundinuu fakkeenyaaf dura taa'aa itti aanaa barreessaa mallaqa qabaa tartiiba qaban. Isaan kana guutuun sisteema isaan ittiin wal to'atantu jira. Nama isaan to'atullee jira. Koompitara kana ammoo banuudhaaf yeroo ati bante ammallee sisteema biraa waan kana banu jira. Fakkeenyaaf biyyoonni guddatte akkasitti jechuudha. Wanna kana gaafa ta'e karaan tokko ati hattuun hin jiru jechuudha. Namni tokko ati waan fuute yoo akkuma namni akkanuma hawaasii kenne malee qabeenya uummata hatuu hin dandeettu, qabeenya mootummaa hatuu hin dandeettu, qabeenya biyyaa hatuu hin dandeettu, waan takka tuquu hin dandeettu. Maadonni hundinuu galmaa'ee galaa jechuudha. Karaa ati fuutuun hin jiru. Waliin harka kee keessan seenu. Birrii lakkoftee namarraa fuutu. Yoo lakkoftee fuutellee abbichi sirraa ati itti kafalte kuni nagayeen inni fudhatu sun diijitaal ka ta'e. Waan kana isin himee jira. Iskaan godhee telefoona keetiin laaluu dandeetta jechuudha sirrii ta'uu dhabu. Telefoona keetiin bada. Atiin kan kee takka lakkoofsatti naqxee yeroo san sitti machu sirrii ta'uu dhabu. Birrii takka sirraa fuudhan birriin tantee takka sun kallattii mootummaa bira seenu sisteema siinuu jira. Akka warri feekii illee dalagee kadhadhaa dalagee sarkatti nyaanne jechuudha. Gaafa kana wanni muummichi ministeeraa duratti jalqaba rasiin tursiise suni harka torba qabeenyi biyyaa osoo takkan tun dafee guddata wanni muummichi ministeeraa jiraniif walumaa galatti qabeenyi uummata irraa guurame uummataaf kaazinaa isaa seenaa jechuudha. Maalta kaazinaa uummataaf horiin uummata irraa fuudhame kallattiin dhufee seenaa jechuudha. Mootummaan hoo baasee waan san karaan dalaguu, hospitaalaan dalaguu, mana iskuulaatiin dalaguu, uummata waan isa barbaachisaniif hojii irratti hiika jechuudha. Mindaa dalaydootaa kafala. Raayyaa ittisa biyyaatiif baajata ramadu guutuu saggaarii argata liqii namaa kaalaa ofirraa baasa deebisee waliigalatti hattuun badee namni hundumaa deebi'a. Garagartee ofis biyyas jiraachisuu nagayaan dalagachuu deema jechuudha. Maaliif karaan hattuu waan hin jirre namni hadha ijoolleen baratan nama balasilxaanii yookaan ammoo hangoodhaa ta'anii ministeera ta'anii waan adda addaa ta'anii biyya saamuudhaaf deemanii jechuudha. Kanaaf baratamanii namni Itoophiyaa baratee waa kalqee abbaa qabeenyaa ta'ee hojii namaa baduu biyyallee ofiillee guddachuu namni dalagu hagambaan agarra hin dhageenye Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maaliif waan hundinuu garseenee waa butuu barbaada. Baankii keessa seenee hatuu barbaada. Ministeera qonnaa ta'ee, ministeera albuudaa ta'ee, ministeera karaa ta'ee bakkuma wayii hanguma wayii seenee yoo xiqqaate bulchaa gandaa ta'ee gandaan lafa gurguratee uummata irraa gubboo adda addaa fuudhee yoo akkam hafi poolisa tahee nama garafee tumee waa godhee namarraa fuudhee jiraachuu barbaada malee yoo akkam gad xiqqaate tiraafiika ta'ee karaa gubbaa birrii 50 walii qabatee
gartee wixxii ijaaratee kontirbaandii arganillee ari'ee namaa himee akkasitti deema malee namni an biyyas jijjiiree ofillee jijjiiree waa uumee hojii namaa kalqee ilmaan tiyyaa waa lafa kaahee deema jedhu hin turre jechuudha Itoophiyaa keessatti. Afrikaan irra guddaan kana. Muummichi ministeeraa kana jijjiiruu jira. Wanna dhaabbichuudha isin eegaleef waliigala kun kabadu maali namuu gaafa xurreen hannaa karaan itti shoortikatiitti waa fuudhan cufame qotee bulaalleen akkamitti qotee oomisha kiyya guddisatti deebi'a. Horsiisee bulaalleen akkasitti deebi'a. Barataalleen wanni inni baratuuf waa kalqee teknooloojii haarawaa uumee'an gartee hojii namaa uumee ofillee fayyadamaa deebi'a jechuudha. Taa'ee nyaadhaan asii waa butaan eessaan hanni akkamitti kan jedhu biraa galama jechuudha. So kanaaf ilmaan Oromoo wanni muummichi ministeeraa itti duulamuuf namoonni isin gartan fakkeenyaaf bulees keenya kan maqaan isaa yeroo maraa maqaa ni kaafnaa jawween nama waan kana harka dhibba dura dhaabatee balleessuu deemu. Inni karaan inni lafa kaatee dhufe akkuma kalee Hayila Sillaaseen Dargii Wayyaaniin warroonni gartee itti saaman san laalee taa'ee karaa san dhufee shoortikatiidhaan biliyoonara tahee nama gartee biyya kana gaafa biliyoonara taate abbaa feete ajajjaa mootummaallee situ ajajaa biyya gara feete ooftaa akkasii jiraachuudhaaf karaa kana dhufee jechuudha. Kanaan harka wal qaban dhaabbichuudhaan kokkee wal qabatan gaafa jalqabaalee kan irratti duule kana warroonni kunneen namni biyyaa dalagu maaliin beektaati maqaa abbaa ofii tiksa. Wanni waan tokko kaleessa illee isin tuqee ture namni amma muummichi ministeeraa wanni waan kana mara dalaguun maali tokko maqaa ofii akka Abiit maqaa abbaa isaa akka gartee Ahmad Aliititti maqaa uummata Jimmaa maqaa uummata Oromoo maqaa uummata Itoophiyaa tiksuu barbaada. Ilmi abbaa qabu kaati abbaa ibaluttee beektu jalqaba ka ofii qofaan kana laallata. Sigalee maqaa qaba irdii qaba namni kun. Namni ammoo kanan qabni irdii laallanni abbaa kiyya maqaan badan jenne ka jiidhe roobaan badadu ka diine gosaan badadu jedhe. Namni roobni itti roobe yoo atamma abboo rooba keessa maa deemte takka jiidhe maal godhaa jisiin jedha jechuudha. Jiidhee raka. Namni gosa keessaallee waa balleessee diinellee gartee atamma nama kana as deebisee gosaan diinee jedhan eega gosaan diine waa takka ajaan qabu. Gosti sun ajjeesuu barbaaddi namni sarraa nama dhoorku hin jiru shiftee achi bahee waa balleessuu deemaa jechuudha. Kanaaf namoonni uumama keessatti warroonni mootummoota Afrikaa kana keessa filan nama duubaa hin qabne nama bakka qabattu hin qabne pirezidentii yookaan ammoo muummicha ministeeraa biyyaa godhan jechuudha. Maaliif gaafa hangoo harkaan qabate armanee ta'a waa takka garaa siin laafu. Bulees kiyya badaa, haadha kiyya badaa, abbaa kiyya badaa, gosa kiyya badaa hin qabu jechuudha. Dikteetara hamaa ta'an. Yoo isin gartan namoonni dikteetara ta'an kunniin ka duraa duuba waa takka hin laallanne. Maal kiyya badee siin jedha gartee maaliif achi baan warroonni kun akka ta'an ta'anii tattaafatanii bakka paawur hangoo itti waa godhuu dandeessan qofa haga baanii si fakkaatanii deeman nama gaarii ta'anii deeman jechuudha. Bakka sayyoo ol koran gidaduu malee ajjeesii malee filaxuu malee garta kan laale jechuudha si galee. Mawli quuxaniinsa kan jiru namni gurbaa baddee dhaabbadhu jedhuun hin jiru. Gurbaa Jawaar jennu kana wani morminuuf kanaaf Jawaar osoo hiree argatee inni nama hin beekaa biyya bulchuullee akka hin dandeenye hin barbaadullee tokko dandeettii ofii beekaa lammaatti hin barbaadu. Maaliif saammachuu barbaada? Yoo biyya bulchuu deebi'u homaa fuudhuu hin danda'u. Inni ka barbaadu abbaa waliin dhahee haa dha'u maqaa bareeddoo kaatee nama gartee asii achuuf yoo godhu kaayyatee qabeenya biyya kanaa isaa miliyoonara ta'uu deemaa jechuudha. Gaafa kana maal godha? Hangoorra gaafa fide namoota barbaadu kana ibaluunfa ajjeesaa filaxa'u ajjeesi qali ciri balleessi jedhaa jechuudha sii galee. Gaafa akkasitti deemee warri taayitaa gubbaa dhufan gorsitoota qabanii Jawaar gorsaa warra mootummaa qabatuu san tahee qabeenya ofii dalagachaa ila kan akkana godha kana dhaa kana ajjeesaa kanatti jechuudha garti isaan deeman. Muummichi ministeeraa ammoo maal fidee kana isinii kaaseef kana osoo hin taane maqaa saba Oromoo kana ka Oromoon gara jabeessaa aramaneedhaa dandeettiin qabanii tiitteedhaa waliin galanii uummata gartee sabaa sablammoonnis ni badanii Itoophiyaa ni diigamtii barumsan qabanii jedhan kana waan diini keenya waggaa 100 maqaa xurii san nurra kaayisan biyya kanarraa Oromoo irraa dhiqu jira muummichi ministeeraa. Oromoon akka hattuu hin taane akka warra biyya diigu osoo hin taane biyya ijaartu akka dandeettii qabdu akka walii galtu inumaa seenaa uummata dalagaa akka ta'e agarsiisuudhaaf jalqaba irraa isin himne waan kana jechuudha. Dalagu jira muummichi ministeeraa mara amantiin akka biyya kana waliin dhabne gandaan akka waliin dhabne sabaan akka waliin dhabne namuu uftahee Oromoon Oromoo taatee Amaarri Amaara ta'ee Tigreen Guraageen Guraagee ta'ee namuu Itoophiyaa waliin qabna amantiin namiitu kabajamtee seeraan
biyya tana gartee zabana Oromoon bulchite namni Dr. Abiy Ahmad Ali jedhan Oromoo keessaa illee jechuudha bulchu seenaalee dabru seenaa ofii dahabaan katabee namni kun ka abbaa isaa dahabaan katabee ka ummata Jimmaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa ummata Afrikaa dahabaan katabuu barbaada jechuudha muummichi ministeeraa. Namoota kennaan galle yoo kanan taane warri amma namni kun dikteetara biyya balleessuu deemaa jettanii deemtan waggaa jaa bulchee jira. Itisinaaf amma waan fedhe dalaguu danda'a namni isa dhoorqa fuudhaa dhaabbatu ta'u. Bari yoo dikteetarummaatti deemnaa badaa ta'e waggaan tokko ni geettiif. Haga xiqqoo waa sirreeffatu achiin duuba yoo inni eegalee hadha silaa baloo dha'ee nama gartee kaan dha'ee mataa jawaar warroota amma dura dhaabbatu kan dhaabboleen qaraa isin jirtan ni mataa dhadha yookaan hidhe dhumatte dubbiin ummanni tokko lafa ol ka'ee waa ijaaree deemuu hin jiru jechuudha. Akkasuma bar dikteetarummaa wanni inni gahu. Garuu akkas godhaara noo haa baru ummanni. Jawaar fa'allee eenyu, gadduun fa'allee eenyu, lammaan fa'allee eenyu, TPLF illee eenyu, nafxanyoon kalee illee eenyu ummanni argaa jira. Hojiidhaan jechuudha dalagdee deemta, hojii lafa kaa deemta. Hojiin ta'aa dubbattu afaaniin miti. Itti himta ammoo ni keetta namaa. Ila kunootii kun akkana. Wanni muummichi ministeeraa jedhe hundi ta'a deemaa jirti. Inni ammoo dalaguu jira. Duruma deemaa jira jechuudha. Hundi kennaa wama feete jedhati. Wama fedhe diinni keessaallee kaalaallee maal ta'aa deemu jira? Cabaa deemaa jira. Dhagaan isaan ittiin darbatan muummichi ministeeraa hojiitti hiikaa jira. Isaan isarratti dhagaa darbatan nama rakka kaasan maqaa dhibba baasanii fi honga'aa hanqachaa cabaa diigamaatuma deemaa jiran jechuudha. Maal argitanii hatamu? Wanni uummanni illee argu akka feete abbaa feete akka feete jibbati. Dhugaan jibbitu. Dhugaan dhuftee sin jibatti. Bo'ii lama jira. Bo'ii kijibaatiif bo'ii dhugaa. Namni kalee bo'ii kijibaa keessa dhugaatti fakkaattee deemu gaafa deemee keessa sossa'uu dadhabee boolli sun nyaachaa deemtu ofiin ba'ee boolla dhugaa keessa karaa bo'ii dhugaa keessa bu'aa jechuudha. Uummanni hedduun amma bo'ii dhugaa tana keessa deemaa jira. Hojiin argan jechuudha. Haa ta'u isim akkasiisan adhallee warri shira kana xaxaa warri salphachaa jiran kun boolla qotaa jiran. Sa'a 24 boolluma qotaa jiran. Tokko wanni guddaan amma isaan godhuu danda'an jechuudha. Guddaan amma waan birii gara lolaan biyya cabsuu dhaaba siyaasaa ijaaranii cabsuu wanni adda addaa 100% cabanii jiran. Eertiraallee kaasanii Itoophiyaa dha'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf Eertiraan akka Afrikaatitti biyya 35ffaadha wannaadhaan waa'ee waraanaatii fi dandeettii wannaatiin. Itoophiyaan arfaffaa gubbaa jirti. Waan amma Ameerikaan baafte jechuudha kaleeffadha. Itoophiyaan arfaffaa gubbaa jirti. Warroota biyyoota 10 tooppi ta'an waraanaa fi meeshaalee gahaa qabaniif ikoonomiidhaan jiran keessa Afrikaa keessaa eegartee biyya arfaffaa gubbaa jirti hadha. Eertiraan 35ffaa gubbaa jirti. Akka addunyaatti 110 akkas jirti. Itoophiyaan 40ffaa gubbaa jirti akka addunyaatti. Laal garaagarummaa agartee ati. Kun maaliin tahee sochii Itoophiyaan deemaa jirtu akka addunyaatti illee gadi dhufaa jirti akka Afrikaatti illee gadi dhufaa jirti walitti hin dhufan jechuudha. Lolli amma lolatu kaa jedhamee daangaa gubbaatti eegama. Ta'u ni mala lolli rabbiin fidin. Waliin madaalan jechuudha. Gabaabdumatti Itoophiyaan gaafa kaleessa mallasiitii fi hadhaa dachiifsami. Eertiraan bakka ofii jirti. Bakkuma kaalee gaafa mallasii waldhaanii wal qixasan achi bakka san dhaabbatti. Itoophiyaan kutteerti bira fagaattee jechuudha garte. Akkuma Afrikaatti hadhaa biyyoota sadiitu Itoophiyaa dura jiran. Ijipti fa'aa jechuudha. Saawuz Afrikaan fa'aa. Seeli malee kutanii jiran biyyoota nagaa qaban akka Keenyaa maal kanneen Taanzaaniyaa, Ugaandaa guutuu isii biyyoota ollaa keenya jiran kanneen Afrikaalee Itoophiyaa lafa riddee biraa lixxeerti. Eessaaf deemu jirtu tokkoffaaf deemaa jirti jechuudha. Ammoonni Itoophiyaan silaa Saawuz Afrikaa fa'aarraalee maal kan tokkoffaa irraanii fuutii haalulee hadha biyya keessa jiru kan amma deemaa jiru kanatu danqee qabu malee Itoophiyaan akka malee ammallee bakki deemtu achumaaf deemti jechuudha. Teekinooloojiidhaan waan hundaan amma baajataa Ameerikaan fa'aatii biiliyoona agasii baasanii waggaa waan gargaaraniif Ijipti fa'a meeshaa lolaa itti guuranii waan kennaniif achirti jechuudha. Haa ta'u Itoophiyaan ammoo amma utaaluu jirti hunda riddee biraa dabartee jechuudha. Lafti isiin hadhaa wal dorgomtuun warra akka sololallee seenanii namni hadha Itoophiyaa wal madaaltee waliin dhooftuun eenyu fa'a nama akka Ijiptii fa'a Saawuz Afrikaa fa'a Aljeeriyaa kanneen fa'a malee warroonni kun waan tokko Itoophiyaa qawweetti wal fuudhuu hin danda'an jechuudha. Wal bira dabranii jiran. So kanaaf tattaaffiin kaa'ame kaagartee dalagame bal'aa biyyoota ollaatii wal dhabsiisuu biyya keessaa riphee lolaa jabeessanii shaneeffannoo warroota biraa uumanii fincila kaasanii hiriira waamanii godhuudhaaf tattaafatamaa ture hin danda'amne. 100% cabee jira kun amma waan godhamullee yaadamuu miti jechuudha. Fakkeenyaaf shaneenfaati kafaa'oonfaati amma gara jaarsummaa akkaataa itti mootummaa kanaan walii galaniif
akkaataa itti gartee xiqqoollee ta'u amma filmaan kun osoo hin geenye uf deebisanii uf ijaaranii fi jaarsummaa ergatanii mootummaadhaan haala adda addaatiin deemaa jira kun bal'inaan isinii gabba'uu deema. Wanni kun guutuun maali namuu amma caphee galee bes karaa nu baastu karaa isaa malee hin jiru waan inni jedhe haa fudhannu suutaan ammoo akka salphannee laayinii keessatti haadachaanu karaa irraa baanee jirraa kan jedhu gubbaa jiran paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran. Maaliif wanni muummichi ministeeraa dalagee fide kun akka naashinaal aayidii fa'aa kunniin wanni agartee waa'ee warra mana keessan galmeessaa qabeenyi waggaa 10 duuba deebi'ee qoratamaa kan jedhu kunniin gartee hundi isaatu amma maal fide yeroo laalu namuu keessattuu fargu hanna kalee dalagan warri paartii siyaasaa kun maaliin jiraatee as gahe Shaneen Daawud Faati Baqqalaan fa'aa hunduu fedhan baqatanii bakka fedhan haa dhaqanii maaliin as gahan uummata saamanii jiraatan moo uummata dalagaa turan qabeenyi isaan qaban Jawaar fakkeenyaaf amma qabeenya qabaa wanni gartee dhiyoo kana babbaa jiru ni jira xiqqaatu birrii doolara 1,000 haa ta'u eessaa fuudhe eessaa horii akkami argate fakkeenyaaf horiin dhadhama deemee guuru kun qabeenya uummataati maqaa qabsoo Oromootiin guuranii wanni kun hunduu ni kilmaamte guutuun jechuudha paaspoortii Itoophiyaa harkaa qabaadha lammii Itoophiyaa Jawaar Mohaammed kun hundi eessa keesseen qormaata keesseen jechuudha qabeenya uummataa ta'u ni deebisan irraa fuudhame dalagatanii yoo argatan ni kennamaaf wanni kunniin hundinuu maal warree lola kalee kaayan shanii ijaaruu faannoo ijaaruu Eertiraa waliigaluu warra Tigraay wal dhabsiisanii duulan naquu Somaalee waliigalee Itoophiyaa dha'uu jedhamu kun fashaleera amma tattaaffii isaan itti jirantu jira tattaaffii isaan itti jiran amma maali muummicha ministeeraa karaa ittiin ajjeesan fonqolcha mootummaa gara ittiin kaasan amma gareetti deebi'ee gara seechuu wanni kana keessa deemee isin tuqeef maaliif abdiin kutatan isaan hiree biriillee qaban saree gartee waraabessa madaa'e jarri amma waraabessi madaa'e gara deebuun qabu yoo ati mana keessatti uraantee balbala cuftee yookaan waatee baraka feete godhi si gaggargalee si nyaachuu deemaa jechuudha. Takkaa bahu yookaan du'u. Amma warroonni akka Jawaar Faati warroonni gartee naftanyoota kunniin Faati hireen isaan qaban yookaan du'u yookaan gartee si nyaatanii sirra utaalanii bahu. Isaan amma garatti baafatan dhaban. Warri alatti gabbaa'e mootummaan interpuuliidhaan fidaa jira. Kalee ala baqatteeti ala jiraatta. Amma hin jiru. Bakka feetee waatti dhatte si fuudha bulu. Jawaar fakkeenyaaf amma mootummaa Itoophiyaa keessatti ni qoratama. Gaafatamuu deemu. Qulqulluu ta'u qulqulluu jedhameetiin biyyaa beeksifamee gartee akka lammii Itoophiyaatti nagaan jiraata. Badii qabaatu seeraa dhiyaata. Qabeenyi isaallee ni qoratama. Kalee ni yaadattanii namti kana maqaan isaa eenyu ka maaraa ka amma alaa hin galannaan hin galin jedhanii qaban kana wajjin ta'anii mootummaan Itoophiyaan jiruu jedhan. Laal amma namni gariin Jawaar deebi'ee waa godhaa gartee Kiristaan Taaddalee Faati warri kaleessa gartee waa hedduu dalagan kun biyya diiganii mootummaa fonqolchanii heera biyyaa diiganii lafa kaan jechuudha. Mootummaan kalee maatti gaafachuu laale no. Kalee yoo gaafate sirni hin jiru. Yoo gaafattee yeroo san gartee yookaan waggaa 5 waggaa 6 gubbadii guddatetti murteessan godhanii gadhiisan. Abbichuun nama ajaa'ibaati bara. Jawaar Fallee hidhaa jirti badiin Jawaar Faatii matamteen isin himnee jirra. Jawaar ani abbaa murtii isaanii warra gartee jara itti dhiyaatan nam 7 keessaa nam tokko ka isaan keessaa tokko waliin haasee jira isin himnee jira jechuudha. Badii 10 himatame jaharraa dhiibnee arfan tana keessaa tokko yoo himatame naan jedhe. Tokko sanii yoo itti murtaa'e Jawaar yookaan du'a yookaan umurii guutu hidhaan isaa. Afurii miti bara. Tokko qofaan ni ba'e Jawaar. Jeneraaloonni TPLF ni ba'an. Baqqaleen fani maaliif dhiifameeti? Lakki ni matamtanii amtanii miti. Wanni badiin isaan dalagan kun badii biyyaa waan ta'eef adda ofii waan hin dalaganiif caasaa waan qabaniif godina aanaadha. Alaa keessaa waan qabaniif mootummaan seeraan dhiyeessee ragaaleen adda teknooloojiin tolee jira. Anillee waan dalagu waraabamee taa'u jira atillee martuu jechuudha. Amma ragaa biraas ittiin barbaadanii bara. Viidiyoo kan kee, barruu kan kee, haasaa kan kee, waan hundi ofii kan keef dalee afoo kaanii jechuudha. Gaafa kana fidanii mootummaan gaafa mana murtii qulqulleessee seeraan naashinaal aayidii kanaan waan hunduu waliigalatti tartiiba qabatee kaballeesses eessa dhaqa rikooddii isaarra dhaqaa jechuudha. Galmee isaarra akka biyya Ameerikaa amma yoo ati guyyaa takka hidhamteeraatti haga ati duutee qabrii galtutti hidhaan sun si jala deemtee jechuudha. Yoo kijibdee jiraatte kijibni sun seerratti cabsite jechuudha. Akkasitti akka irra bahutti kaahame. Kanaaf Jawween Faatii warroonni gartee biyya tana keessatti akka dalagan kalee mootummaan hin jiru fulbaana 30 duuba jedhan sun hin jiru qofaa miti.
jecha namni tokko biyya ofii irratti lammii ofii irratti hin jenne jedhame wanni hedduun laaqamee kaleessa haga keessa Jawaar mootummaa Itoophiyaa lamaa jedhe tokko kiyyaa tokko Abiy jedhe jechuudha. Tokko mootummaa qeerroo tokko mootummaa Abiy. Kun yakka gugurdaa waan biyya takka keessatti mootummaa lama jiru jedhamu addunyaa irratti illee dhagaman hin jirre. Yakkoota guddaa kana jira jechuudha. Kalee gaafa dalagan namni kun eessa fidaa akkana goonaa maal fiduu danda'a yeroo isaa dhumattee bu'aa amma namni hedduun maal jabeetta eessa dhaxxaburu nuun jedhan. Gaaf kamiin an beesan bitaa gaafa mootummaan Abiy bu'ee ka Jawaar dhufe yookaan Baqqalaa yookaan Saffaa dhufe. Wanni kun martuun jijjiiramaas hin jaa namni kun. Haa jijjiiramu. Haa jijjiiramu. Eenyu jijjiirama? Garuu fakkii isin kaasa Ameerikaa mootummoonni jijjiiraman. Gaaf kaan Riippaabilikaantu bulcha gaaf kaan Dimokiraatikii bulcha. Galmeen tantee achuma jirti. Naashinaal ID kana qaban kaa. Wanni ati daladde eenyummaan kan kee achuma jirti. Namni ammoo kalee mootummaa san keessa akkas daladde jedhee Ameerikaa keessa waasi godhu hin jiru. Maali mootummoota bu'e malee heerri seerri biyya sanii bakka san jira. Manni murtii wanni hundinuu ka ummataati. Ka mootummaatii miti jechuudha. Achi taa galmee kee nam jijjiiruu hin danda'u. Ati kaleessan daladde paartii isa waliin jedhamsi miidhu hin jiru. Itoophiyaa keessa kaleessa naashinaal ID'n kun hin jiru. Mangistuu Hayilemaariyaam Lindaan wayyaanee inni dhufte qabeenyi hattee ka baankii dalagu ka waan fedhe dalage nama ajjees galmeen isaa tarsaatee baddee jechuun jiru. Simaan qixa gabbayeetiin ilumaa gartee kalee akkas hadhallee nama ajjeese borullee deebii ajjeesaadha. Borullee hadhallee isaa borullee isaa maal fidda siin jira kalee. Hin jiru kan namni isa beeku tokko hin jiru mootummaan sun diigame jechuudha. Mootummaa paartii ture, mootummaa gandaa ture, mootummaa garee ture. Hadha sun hin jiru. Sinigalee mi'oodinaan haga tattaafadhe isin bal'isuu barbaadu. Soo kanaaf warroonni hadha yakka dalagan kun kakaleessa sadarkaa mootummaan biyya kana keessa hin jiru. Inumaa ofii murteessanii waan hedduu lafa kaan sun guutuun isaatu maal ta'uu deeman isiniif fakkaate? Inumaa maal ta'uu deeman isiniif fakkaate? Kun hundi itti gaafatamuu deeman jechuudha. Hadha bahamee fakkeenyaaf Jawaar ala keessa deemee bara haga nama kana dhiifama maqaa isaa wanta deebi'eefillee mootummaan kun hatteedhaa kijibduudhaa akkana gooti kun hundinuu eessa dhaqu jira itti gaafatamaaf isaa ofirra galmeessuu jira. Hin jedhamu akkas hin kijibdii hattuudhaa akkas hin jedhan. Mootummaa tokko yoo mormite seeraan akka nama gartee biyya takkaaf yookaan ammoo lammii biyya takkaatitti maqaballeessi hit speech jedhama Facebook fa'aa sirra cufaami. Ibari Facebook inuu seera qaba heera qaba gartee. Yoo ati waan hamaa poosti goote yoo ati nama arrabsite sirra cufaa jechuudha. Biyyi ammoo seera qabdi. Kana hunda isaa ulaagaa jira uummata filatee mootummaa kana irratti arraba ministeeronni arrabamu jeneraaloonni arrabamu haga jeneraaloonni hattuudha. Booji'amtoota gartee diqaalaa walii gooranii waraana goonee kaleessallee akkana godhan. Ministeeronni kijibduudha. Wayyaaniin jabduudha. Dargiin jabaadha. Mootummaan kun uummata fixee takkaa waan hin ta'etti kun hundinuu gaafatamuu deema akkamitti eessatti fidas ragaa. Soo kanaaf wanni kana mara keessi deemee maali ilmaan Oromoodha. Warroonni kun amma akkam godhuu deemanii muummicha ministeeraa akka wanni kun hin dalagamne akka gartee uummanni kun ima saamamu yeroo mara akkuma ima gartee cafaqamu akka inni nama ta'ee hin jiraanne ijoolleen isaanii barattee gariin dhandheef wanni godhuu deeman maali muummicha ministeeraa dandeetteen gootu garuu ajjeesu fonqolcha mootummaa irra kaasu walumaa galatti sagantaa amma deemaa jiru kana waan amma lafa kaahame kana karaa ittiin fashalsanii akka inni hin taane godhaniif duula hundaa biyya keessa banaa jiran. Kanaaf ilmaan Oromoonni isin jechuu barbaade maalidha? Nuti Oromoo biyya tana gosa 83 ol tolii qabna. Uummata miiliyoona 133 ol tolii qabna. Qixa mirga irraa qabna. Amantiilee gugurdoo 5 biyya tana keessa mirga qixa qabdi amantiileen tun martisiitu. Biyya akkanaa tanama hedduu waliin qabnu kana hadha hireen harka kuufte ilmaan Oromoo harka kuufte. Mootummaan ka Itoophiyaatti warroonni hadha bakkoota furaa jiran biyya tana bulchaa jiran nu Oromoo. Eenyullee dura hadha tolchinus kagartee ittiin seenaan keenya qalama daabaatiin itti katabamu nu balleessinullee kaboru seeraa gartee seenaafillee seenaa irrattis gartee itti gaafatamu nu'u jechuudha. Maal godhuu qabna re'aadha? Hireen harka kuufte tana waan amma deemaa jiru kana waliin qabannee jabeessinee namni ilmi namaa kamuu cinaacha laafaa qaba. Badiillee dalanne. Yoo badiin dalanne nam tokko waa dalaguu hin danda'u. Kagartee guutuun waan hundaa irratti beekaan Rabbi qofaa jechuudha. Bakka hir'ina qabnullee ni guuttanna. Jabina qabnu jabeeffannee hiree hadha arguun tana fayyadamnee
seenaa saba Oromoo waggaa 160 dabre kana udaan dibame nama waan beenne taane nama waa diigu taane wallaaloo taane gara jabeessa nama ajjeesu nama qaluu malee gara namaan laafne taane deemne kana akka Oromoon gara bal'attu hayyuu ummata nama ammatu ummata biyya diigoo son taane ijaaru ummata gadoo namarraa ba'uuf deemu son taane ummata namaa dhiisee bira namaa dabru ta'uu agarsiifne ufii kennaallee biyya tanallee haa baraaru waliin dhaabbannee siin jedha jechuudha. Muummicha ministeeraa waliin haa dhaabbanne. Ilmaan Oromoodha. Waa hedduu dalagnee jirra. Waan hedduu wal goonee jirra. Akka muummicha ministeeraa kana cinaa dhaabbannee namoonni gartee jabaa keenya jenneen jabeeffanne warra adda biyya bulchan kan akka hin jabeeffanne nu qoodanii jiran nu facaasanii turan akka waliin qaban maqaa adda addaa walii kenninee saba keenya kana ana Mustafaallee maqaa addaattu naa kennama sii Abdallaa Faaxumaaf Kadiiriif Jaalbantiif Ebaluu fi Murtuguutuu fi jedhee nu kana hunda keenya maaltu nu kenna maqaa adda addaati duubatti nu qoodan laal akka namoonni nu jalan deemne akka namoonni waan nurraan dhageen akka waliin qabanne akka waliin jaalanne akka waliin jabeessine akka nuti qaawwa bakka nurraa baname waliin cufne godhamee jira. Waan kana hundaa jabinnaan bira dabarree as geenne ilmaan Oromoodha. Seenaa isin agartan kana keessa fakkeenyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa waan dalagame yoo isin laaltan Oromummaa waakkattan. Egaa bakki irraa kaanu ammoo akka ilmaan Oromootti rafaan kana dubbannu eessa bakki silaa bu'uurri keenya wanni ajaa'ibaa irraa dalagamu mootummaa naannoo Oromiyaati. Dalagamee hin dalagamne. Bakkummaan cabni keenya irraa dhufee mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa jechuudha. Namoonni irra guddaa warra Oromoo lafa qaqqabu ta'e. Warra ergaa diinaa lafaan ga'u. Bakkaan ga'u. Bakki cabni achi ga'a. Wanni amman dubbadhu kun jabinni kun asirraayi. Maaliin? Hiree hedduu kadhachaa baane namoota Oromiyaa keessatti Oromoonni bilisoomte jedhuuf hin bilisoomne jedhuuf Oromoo qabsoofna jedhuuf kanaaf warra hadha mootummaa kan waliin dhaabbatee Oromoon bilisoomte biyyi tun kana kanneen waliin nu fidaa jennee miidiyaa kana irra dadhabne jechuudha. Laala rakkoo guddoo jirtu fakkeenyaaf mee waa tokko isin tuqa. Ani na beektanii haga mootummaan kun dhaabbate biyya keessaa irra guddaa kiyya Itoophiyaa dabarsee. Yeroo galama biyya kana keessa taa'ee jira. Yoo xiqqaate Itoophiyaa dhufee ji'a 5 ji'a 6 taa'ee asii deebi'an. Yeroo irra xiqqaa ji'a 2 taa'ee deebi'an asii. Osoo anas taa'u haa wallaalu haa beeku ani. Namoota ala jiran barbaadanii biyya alaatti OBN fa'aa irra dhiyeessanii interview godhan. Namoota gartee guyyaa takka waa'ee wannaa kanarraa dubbachuu hin dandeenye akkanumaan barbaadanii bakka adda addaatti dhiyeessan. Maaliif namoota san dhiyeessan? Namoota dhugaadha mootummaa waliin jira jedhan ka'ammoo rakkoolee jirtu tana kallattiin akka keenyatti dhufanii arganii irraa dubbachuu hin dandeenye kana dhiyeessanii jechuudha. Yoo nu dhiyeessan fakkeenyaaf Mustafaan asirra yoo na dhiyeessan anamma rakkoo jirtu. Waan mootummaan gartee kaati sooshaal miidiyaa gubbaa yeroo baate fakkeenyaaf miidiyaa keessan gubbaa yoo dhiyaate akka dubbattu qabda. Ani obbo Taayyeen yeroo 3 OBN irratti akka dhiyaadhu fireenaa mijeessanii turan. Yeroo lamaana bilbina fileeshanii eessa tanaan jedhaniitti mee bakka jiru sii bilbillaayee irra cufan. Miidiyaa irraa ta'uu jechuun bilbanii jechuudha. Na dhagaradha. Yeroo lamaa. Yeroo tokko guyyaa san dabarsanii bar guyyaa akkanaa isin barbaannee turree telefoon keessanii dalaguu naan jedhan. Okay. Guyyaa sana haa dalaguu dhabu. Guyyaa na bilbilanii eessa ta'ee gaafatan kana eessa jira? Waajjira isaanii bira naannoo san jiran. Lafa yoo miilaan deebi'ee dhaquu danda'u jechuudha. Asiraa bakka kanaa jedheen. Akkuma hiree guyyaa tokko naannoo waajjira isaanii jira. Akkuma hiree ta'e. Maaliif akkas godhan? Wanni gaafas irratti an qophaa'u silaante waan irratti intarviisanii dhiyaadhee waa'ee shaniitiin wal qabata. Ati gartee adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee akkanaa qabdaa akkana turtee irraa beektaa wanni kun akkam waliin haasofnee obbo Taayyee na dhagan viidiyoo kiyya jechuudha. Waliin teennee waajjira obbo Taayyeetitti gartee dhiyaachuu qabdaa akkanaa waan waliin haasofne kana irra kaasee jechuudha. Obbo Taayyeen waan kana miidiyaa irra dhiyaattee dubbachuu qabda namni si caala waa dubbatu hin jiru kanarratti beekullee hin jiru ragaa wajjin waan kaleessituuf wanni kun ammoo yeroo ammaa kana dhabamuu qabaa naan jedha adda yaani. Okay na deemne guyyaa 2 bullee naa bilbilame. Maaliif kan isin dhaqe? Namoonni warri shanee waliin dalagan bakka hunda keessa jiran mara osoo hin taane bakka hunda warri faannoo waliin dalagan waajjira hunda keessa jiran namoonni isaan ofirraa eegan namoota akka kennaa kanaa jechuudha. Nama jedhe jira nama qaada'e waajjira Oromiyaa keessa. Gurbaan sun akka waajjira kennan dhufne
nutti hin fidina. Lala. Gaafa an jalqaba gara biyyaa galu paartii badhaadhinaatti dhaqe gaafi naa dhiyaate dhugamaan ati amma nu waliin qabsaa'uudhaaf paartii gaafas OPDOtu jira. Paartii dhaadhiyoo kan wajjin ODP wajjin dalaguuf dhugumaan dhufte nama naan jedhu wallollee jira jechuudha waajjira dhaabaa keessatti. Maaliif kana keessa hin dhaqa? Naannoo Oromiyaa keessa yakki dalagame Itoophiyaa haga diiguu gahe. Faannoon gabbaatee qawwee fuudhuun rakkoo naannoo Oromiyaa qabuun TPLF gabbaatee qawwee dhaquun rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiruun jechuudha. Wanni itti galame ba'aa hagana geenyu kan nurra fe'ame kana dhiifamee namu waa dalagachoo seeni. Danda'an waa dalagachoo, amantii waa dalagachoo, waa butachoo, hinaaffaa jibbaa akkami ebalu ta'a miila ala kaayyachoo osoo mootummaa waliin jiran. Maal nu godhe kun uf duuba gad nu harkise jechuudha. Shaneen hadha bakka hundatti akkana nama fixee hunda mara seente kana akkatti ijaaramanii beennanu jechuudha. Eessa ijaaramee eenyu ijaaree hadha ammaa tana eenyu oofaa jira takka beekna. Nu'uu kana beenu nu'uu hadha wama adda bilisummaa Oromoo kanarraa shaneen tun eenyu sila shaneen eenyu yoo jedhan ana gaafachuu qabaadhas nama miidiyaa kana gubbaa iyyaa oolu silaa namni dhiheessanii fakkeenyaaf marroo yookaan ammoo sanyii yookaan ammoo ebaluu warra jedhan kanneen jennee ture. Mee waliin nu dhiyeessaa dura adda bilisummaa Oromoo kana dhaaba tahuuyyuu mee akka itti oolaa yookaan ammoo faannoon dhiifama marroon dhaaba itti ta'e mee waliin ni dhiyeessaa ni gaafadhaa jedhee hin jiru namni si deebisu hin jiru. Faannoo oolaan jedhan kun yookaan ammoo gareen amma gaara artutu dhaabaa miti. Oromoollee bakka dhaaballee ta'uu hin dandeettu gara fe'e. Dhaaba jechuun namni tokko dhaaba nama heeraaf seera dhabu, heera qabu. Kaayoo irratti qabsaa'u nama qabu, nama kora sabaa taa'e, nama hoggana filate. Tartiiba isaa bu'uu danda'e qaba jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yoo jedhan adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaati. Addi bilisummaa Oromoo lama yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo tokkoffaaf lammaffaa yookaan ABC jedhanii kaa'uu qaban. Maqaan jarri matullee adda bilisummaa Oromooti. Ka Daawud matullee adda bilisummaa Oromooti. Takka akka inni ta'uu hin dandeenye. Lammata deebisanii ammallee waraana woboo ABO siin jedhan. Dhaabni woboo ABO jedhu hin jiru. Addi bilisummaa Oromoodhaa bilisa baasaa uummata Oromootii dhumate. Waraanni achi jala jira. Akkuma amma Itoophiyaan fakkeenyaa fi waraana Itoophiyaa kun badhaadhina waraana Itoophiyaan jedhamu. Mootummaa Itoophiyaa waraana Itoophiyaan jedhamu. Waraanni eenyuun jala jira? Ajajaa waraanaa eenyu? Dr. Abiy Ahmad Aliiti jechuudha. Namni waraana Itoophiyaa hoogganu paartii badhaadhinaa harkaa qaba. Soo kana hundayyuu maaliif kana isinitti gadhiifama naa godhaa? Wanni kun jalqabarraa akkan sirroofne godhamee shanee jedhanii achi kaanii yookaan warri ABO oolaa jedhanii Daawudillee asumatti Finfinnee keessa jira. KFO'lleen as jirti. KFO fi jalqabu bakka dubbii irraa badbara KFO fi ABO jedhanii alaabaa bakka takka dhaabbachuu eegalanii waajjira bakka takka banachuu eegalanii. Kaayoon jaraa gargari. Dhaaba. Wanni dhaaba godhee kaayoo isaaniitu gargara kitti qabsaan. Adda bilisummaa Oromoodhaa karaa nagaatiif afaan qawweetiin qabsaa. KFO'n karaa nagaatiin qabsaa. Alaabaan isaanii gargar. Kaayoon dura qabsaan gargar. Heerri isaanii gargar. Soo kanaaf waan kanayyuu adda baafnee akka uummanni hin burjaajjoofne goona. Meenu kaleessaa jennee ni didan. Adda mootummaallee waan godhuun qabu hundaa karaa isiin dhufteen harcaallee adeemtu mootummaa federaalaa maal rakkate gartee wanni hundi cambamaa asiin dhufa ijaarame yoo mootummaa waa sirreessadhee federaalli asiin garagale danqaan as taa'u ministeera eenyu jinniin as taa'u kun guutuunu waan biraa as keessa oofan jechuudha. Mootummaa maraataa ta'a federaalummaan. Bakka bu'oonni Oromoo irraa naannoo Oromiyaa irraa dhufte kun guutuun irra guddaan eenyu waliin jirti shaneedhaaf KFO waliin jirti jechuudha. Yoo ati caffee gadhaatte caffee keessa boksii namni ol oofeetumaan diigdee haga tanaa dhabdee biraa lixxa itti dhiise muummichi ministeeraa. Osoo argu bariin beeka. Waan biraa godhuu hin danda'u akkam godhu. Wayyaanee wal lola moo naftanyootaa wal lola moo deebi'ee mana ofii Oromiyaa wal lola. Qaawuu fi ban waadhii isa olaa cambitu.
Kadhumate haa dhumatu hireen inni qabu kan dhiise jechuudha. Kanaaf maal isinitu akka nuti mootummaa kanan gargaare rakkoo jiru uummata keenyaa hin ibsine. Yoo warrummaan nu dhiise warri paartii siyaasaa kaadha agartee mootummaa kee jiru jira fidanii mootummaan naannoo Oromiyaadhaa daayilogii wal mormii OBN irra bananii warra shan illee dhiyeessanii warra gartee badhaadhinaa illee naannoo Oromiyaa qophee kaleessanii fakkeenyaa fi badhaadhina jedhu kun kijiba jedhee warri mormuu dandeetti shaneen sirriin jiru uummataa waan goone jedhanii yoo silaa kaleessan shaneen akkanatti hin goone akkanatti akkana nu akkana goona ka silaa akkana godhamuu malee Oromoo kun godhame ka Oromoo bilisoomuu qabdu Itoophiyaa nuun jedha sababni kana lafa kaanii osoo morman uummanni waa irraa barata dhugaallee arga uummanni. Sigalee kaa dura namni dhufuuf fakkeenyaaf shaneen dhuftee dhaaba ta'uu isiitiif silaa gaafa kana marroon hoogganaa waraana bilisummaa Oromootii ka jedhu dura ragaa fidata jechuudha. Korarra filame. Bakka dubbiin dhuftu bare. Kun akkuma isiniin jedhe dhaabni isaa sirrii ta'uu laalamaa. Korri sabaa taa'u amma bakki dhuftu. Hayyu dureen wannaadhaa eenyu? Oolaadhaa. Hayyu duree. Itti aanaan hayyu duree eenyu? Barreessaan eenyu? Dameen dantaa siyaasaa eenyu? Dameen dantaa waraanaa eenyu? Sigalee amma dubbiin dhufti marroon damee dantaa waraanaatiin dhufa silaa ka'amu. Fakkeenya gaafa bilisummaa Oromoodhaa. Hayyu dureen Galaasaa Dilboot itti aanaan Leencoo Lataa ture. Ajajaan waraanaa dhugaa saba kakkoo ture. Xahaa Abdii Faati, Diimaa Naga'oo fa'aa, ministeera Hajaalaa, ministeera Maadii akkasirra ramadama kuuwwan amma jechuudha. Dhaabu keessa laala. Wanti kunniin dura kana amansiiftaa jechuudha dhufee dhaaba ta'ee mul'achuudhaaf fakkeenyaaf ni dhiyaata. Namni adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee fi badhaadhina bakka bu'ee ni dhufanii. Okay dhaaba kamirraa bakka buutee dhuftanii gaafata gaazexeessichi. Jaroolii oofuu baramani. Yoo inni adda bilisummaa Oromoo jedhe hay adda bilisummaa Oromoo lama Daawud Ibsaa ho'een. Lakki isaa miti ana jedha yookaan inni illee adda bilisummaa Oromoo yoo jedhe dura ka'a dubbiin osumatti jechuudha. Dhaabni lama jira adda bilisummaa Oromoodha. Uummanni ammaa dhaabbatee ilaala jechuudha silaa. Hin godhamne. Isinitti hin dheeradhu kun amma hin godhamne. Maaliif hin godhamin? Dhaabbichuu mataa garagalchuu wanni kun guutuun xaxame. Ajaja kennee mootummaa naannoo Oromiyaa akkas godhachuu hin danda'u. Federaala. Oromiyaa ka bulchaa jiru eenyu mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanani wallaalle. Maaltu rakkoo jira? Kana keessa fayyadame namoonni alaa dhufan kanaaf ilmaan Oromoodhaa wanni kun keessi fagoo karaan dhufnillee dheeraa dandeettii muummichi ministeeraa qabu ilaalaa shira hagana ga'uu dalagame. Karaa salphatti ilmaan Oromoo walii gallaa turre karaa gabaabaa shaneen yookaan waraana Daawudii taateetumaan Daawud adda bilisummaa Oromoo sirrii ta'e ta'uu danda'a silaa bara majarra. Daawud ajajaa hayyu duree marroodhaa ta'ee marroon ajajaa waraanaa Daawudii ta'ee deemuu danda'anii ture laata. Karaan gabuu viidiyoo lafaa qabna dhukaa jedhe marroon manguddoo teenna baraaruuf jecha wal waakkannaa inni jedhe ni qaba viidiyoo lafaa qaba. Isni galee soo kanaafuu ilmaan Oromoo dhiifama karaan nu dhufne yoo nu laalle guyyaan takka qabadhaa jechatii tana wanni kun hundi ka'uu deema. Wanni dalagame shirri naannoo Oromiyaa keessatti dalagame lubbuun nam meeqaa baddaadhallee badaa jirtu kun itti gaafatamaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhaabbichuu miti. Nam tokkollee mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallisii fi hogganoonni isa waliin jiran namuka akkuma paartii badhaadhinnaa keessa yookaan ammoo federaala keessa namni lama jiru. Lamaan kun kan nama uummataa dalaguuf nama uummata irratti dalagu. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee nama uummataa dalaguuf nama uummata irraa dalaguutu wal qabee harka wal qabaa jechuudha. Dhaabbichuu irratti warra ijaaramee jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti illee akkasii warra ijaaramee jira jechuudha. Gaafa dheengaddaa shaneen cabxee daaraa taatee qilee buute kaan gareen namni 80 dhufanii marroonfaa araarsinee haa galchinu karaa nagaatiin jedhanii warra waraqaa galchee jira. Warroonni sunniin sirrii jiran hin eebar sirrii hin jiran. Dhugaa kana mara osoo argan shaneen gaara cabxee miidhamtee waa takka sossoo dhabde wal diigdee arganii jennaan fidanii mootummaa kana keessa fidanii mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaa keessattis galchanii ijoollee tana as keessa ijaaranii bifa haarawaan fonqolcha mootummaatiif ajjeechaa dhaabbichuu as keessa dalagu wanni sun dalagamee jechuudha.
milkoofne. So kanaaf nuti akka ilmaan Oromootitti namni hedduun isinirraa bari'aa deemaa jirti na fakkaate. Nama hedduu ammallee isinirraa hin bariine ni beekanaa gala. Maaliif siyaasa waan hin beekneef isinirraa hin bariine? Amma ammoo dhugaan ifa bari'aa deemaa jirti. Mootummaan of jabeesse gaafa naashinaal aayidiin kun xumuramee gabbahee dhumate maal ta'uu dhufa? Abbaan fedhe mootummoolee naannoollee ministeeronni illee bakka bu'oonni uummataallee uummanni illee paartii siyaasaa warri bakka bu'ee qabsaa'ullee adaba bitaa jechuun martuu. Nabse dhufa gaafa kana. Namuu badii itti yoo balleessee akka kaleessa hangoon tiyya nan baaftu hogganni wayii na baasuu hin danda'u firri kiyyaa fi gosti irraa dhadhe nan baastu hojiin tiyya akkuma gaafa guyyaa garan amma namni warri gartee maaliif namni amantii qabu eessuudhaaf rabbi sodaata rabbiitti amanu san jechuudha. Galmeen isa bira dhatti amboodhutti gaafata badda kiyya waan jedhee beekuufi ka kiristaanaallee waan baabii isaa jedhu san bira dabruu jechuudha. Ka islaamaallee waan quraanni jedhu bira dabruu jechuudha. Namuu amantii qaba waaqeffataallee namu akkatti amanuu qaba jechuudha. Siyaasa kana keessatti ammoo inni waan fedhe dalaguun maali? Ebaluun na duuba jiraa jedha garte. Yoo guddate mootummaan kun boruun diigamaa hagasiif gartee wal godhoofne asii achi dhoofne nyaannee waan bunnee jiraannaa jedha achisi galee boru galmeen martuu ni baddi. Gaafa naashinaal aayidii kee irratti waraqaa kee irratti addunyaa tana gubbattu yoo ati hatte uummata kalee miidhee nama ajjeesee gaafa hangoo gubbaa jiru hinatee gartee nama akkas wali oofe jedhamee sirra katabanii mana hidhaa yoo ati seente wanni kun haga ati jirtus jala deeme abbaa ummara abbaa kiyya jedha gartee namu. Boru eessa gala'ani dalagachuu hin danda'u, daldaaluu hin danda'u, makiinaa oofuu hin danda'u, makiinaa yabbachuu hin danda'u, eerpoortii seenee biyya alaa deemuu hin danda'u, hidhamaa hattuu taata jechuudha. So kanaaf wanni jirtu hundinuu wanni kana gartee bal'ifnee isin himnuuf mee hagna amma jirtu tana bishaan aanan guchuma duffichaa hagaa hafi ol qabanii jedhan. Wanni hedduun dabree jira. Amma dhiirti ooftee lafa bariitti hin geette, lafti bari'uu geette, barii xiqqoo hafte tana keessatti namni hundinuu waan gaarii haa dalagannu isin jechuu barbaadeeti. Muummicha ministeeraa nama kana faarfamaan rabbiikaa nama waan inni dalagee karaa inni nuun dhufe waan hadha namuurraa bookkisu magaalaa Finfinnee tana takkatti ilaala. Innis waan biraa isii kaadha. Jimma dheengadda gartanii naannoon Oromiyaa guutuun Itoophiyaan guutuun Bahirdaar qabadhu, Hawaasaa qabadhu, Arbaa Minci qabadhu, bakka inni dhaqe Affaar qabadhu, Somaalee qabadhu, naannoon inni dhaqin hin jiru gartan. Naannoo hundaa kaati waakkatullee karaallee dhaqqabe, ifaallee dhaqqabe, misoomnillee dhaqqabe, uummanni hundinuu aabbichuu jedheetumaan naannoon tokko aabbichuu bahee dhagaa darbatee jiraan jiru. Naannoon tokko abaaree jiraan jiru. Namni muummicha ministeeraa abaaru Shanee, Kaafaa'oo, Faannoo fi Jawaar namoota murtaa'e yoo ati lakkoofte qubatti nama kuma 100 geenye jechuudha. Uummata miiliyoona 100 fi gartee 30 kana keessa miiliyoona 30 kana keessa namni gartee dhagaa muummicha ministeeraa darbatu namootuma qubaan lakkoofnu agarru kana jechuudha. Kanaaf maal agarsiisa kun? Mootummaan kun akka gartee nama gabbatee wayaa qara godhatee qabdee gartee tabiraa bal'oo bitachuu deemuutitti bal'atee guutee adda miiliyoona 15 fi gara 700 akkas paartiin kun moo miiliyoona 7 akkas paartii akka addunyaatti guddaa ta'ee dhufe jechuudha. Isa takka Itoophiyaatiin paartii miiliyoona gasu jalaa qabu. Paartii nama miiliyoona 15 ol qabu hadha namoonni irra duulanii cabsuudhaaf waan kana diiguu deeman taphaa miti. Miiliyoona 10 yoo qabaate miiliyoona 7 yoo qabaate biyya takka jechuudha. Uummanni Somaalee akkasuma fakkaate amma yoo guddate. Akkasuma yoo guddate miiliyoona 20 uummanni Somaaleedha. Paartiin badhaadhinnaadha. Paartii biyya takka caaluu jechuudha. Seelee paartii akkanaa kana cabsa yoo itti namni agamii bari yoo uummanni Oromoo kaadha mootummaa kana mormuuleetti qabdi maybe miiliyoona 3 miiliyoona 4 uummanni Oromoo guddaa waan ta'eef paartiin hadha shanidha yoo ta'e deebistiin jiru sun. Yoo ati duuba deebitee ilaalte ijoolleef dubartiidha namni mootummaa kana dhagaa darbatu. Daaspooraadha. Nama filuu hin dandeenye, filamuu hin dandeenye. Kan abbadee balaa namni warra Jawaar deeggaruu ati ilaalte harka 190 daaspooraa. Kun ijoolleef dubartii gartee ganda keessattuu nettu jechuudha. Namoonni sirna yoo ilaaltu warri kalee doongoran biraa deebi'anii galanii jiran. Kanaaf paartiin kun gara hundaa ulaagaa hundaan yoo ilaalte paartii akka salphaatti ilaalte cabuu miti. Muummichi ministeeraa paartii Oromiyaa qof keessa badhaadhina kan jedhu jiraate Oromoon cabsuu dandeettaati. Paartiin kun Amaara keessa illee jira, Tigree keessa illee jira, Guraagee keessa illee, Walaayittaa Kambaataa keessa illee. Paartii muummicha ministeeraa
paartii kana filu siin galle nama keenya rakkoo inni qabu. Yoo Oromoon guutuun uummanni miliyoona 7 kun fakkeenyaaf eekaa keessa qabaa miseensota. Miseensota dhiiftee wanni miseensota paartii badhaadhinaan ta'ini ati dhiiftee eega miliyoona 15 ol ta'e fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa miliyoona 7 miliyoona 8 jechuudha paartii kana keessa. Miliyoona 7 san qabatee yoo filmaataa dhiyaate uummanni hadha iyyuu kuni namni kaardii darbu xiqqaa. Miliyoona waliigalaa ittiin miliyoona 38 waliigalli namni filmaataaf onnaa darbe Itoophiyaa keessatti. Akkas biyya kamuu keessatti bara namni guddaan hin darbu onnaa kaardiin darbu jechuudha. Namni galmaa'ee darbu xiqqaa. Yoo ati akkasitti deebistee jette paartiin fedhe osoo paartiin badhaadhinnaa galeera fe'adha. Dhiisetu. Koortaa jawaartii nama kee guradhu koottu kaardii darbii filanni osoo jedhaniini yookaan agartee warra TPLF fi warra nafxanyootaa illee walitti yoo isin martuu bakka takka darbadhaa koottaadhaan paartii badhaadhinaa injifachuu hin dandeettu takka. Koottaa ijaaramaatii qawwee qabadhaa koottaa lolaa yoo jedhan hin dandeettu hin jiru. Akka yeroo namatti hin gubneef akka namni hundinuu garteef dhugaa takka argee karaa gubbatti deebi'ee yaa'uudhaaf isin karkarsaa jiran malee sodallee miti. Namoo ammoo deemee mootummaan kun isin gingilchuu jira. Nama dhugaatiif nama dharaa. Moora lama adda isin baasuu jiran. Diina biyyaatii fi fira biyyaa. Ka sadaffaadhaa warra wallaalinnaan gidduu tana lafa badee jechuudha. Sun badii takka hin qabu. Ufiin deeba gaafa dhugaa arge. Amma ka adda ba'u jiru namaa dhugaatii fi nama dharaati. Kanaaf akkana isin jira qaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa. Hedduu isin dhiyaadha isaa malee illee eegalee hadha. So kanaafuu dhugaa tana qabannee haa deemnu. Waa'ee Eertiraatiif Itoophiyaan jiru homaan dhufani. Yoo dhufanillee toltu abbaa baalee ammaattu abbaa gadab namticha jedhesanii gabaabduma ture. Bartii Itoophiyaaf amma homaa ittiin fakkaattu jechuudha. Eertiraan illee hin gootu. Maaliif namtichi aangoo jaalataa yoo lolattanas seenee karaa irraa galuu isaatiin beekan illee tana jechuudha. Kanaaf akkana isiniin jaakkaalee bareedduu ilmaan Oromoo hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha uummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.